Nadi. Maal beekan? Aha, yoo namni tokko gaafate eenyu deebisaadha moo jalqaba eenyu gaafataadha moo gaaficha sirreessa? Yaanni Sheekh Qaasim jaalalti tun isii tana. Gama kana barbaadamu. Dhiiratu deemee barbaadamu. Dubartootatu deemee barbaada jaalalatan. Akkasi. Ammallee ifa naam taane ana. Deebii barbaadaan bar anaan galle. Jedha gaafii isinii deebisa barakallahu fiikum. Kinniisatu ababaa barbaadamu. Ababatu kinniisa barbaada. Kinniisa barbaada. Dubartiini deebiillee isinii deebisa rakkoon qabu. Dhiiratu barbaada isinii haa galu. Maaliif jennaan dubartiin ababaadha. Kinniifni deemsa long time yeroo dheeraa deemee ababaa san barbaada. Ammaan tan akkam tahaa jirraa keessatti isin gaafachuu barbaadeeti. Mafuumatti. Dhiiratu barbaada. Kanniisaa fi bultii walitti hin dhuftu. Kanniifni Habibi. yoo daraaraan sun hin jirre waddee barbaadu hin qabu dhaggeeffatu. Wanni nu goonu. Wanna godhaadha. Wanna godhaa. Gaafii gaafattan deebisaa eeggadhaadha. Era wanna godhaa sheeka. Waan kana gadi bal'ifnee olii hiikuudhaaf gaafa firii ta'e mana kootti deebi'ama bakka jiruun beekaniin. Maa gaafattarre? Yookas ta'e maa gaafattarre? Yookiin gaafattanii sirrii isinii deebifna dhaggeeffadhaa. Naan deebisina. Ani kirikirii barbaadaa hin beekanii waan kanarratti. Amma Olkaa karaa akkas taanaan namtichatu akramakumullah hammaama keessa bu'e beektanii aboo warri isa baasu fidamnaani aboo kuma tokko malee hin baafnu jedhani beektanii kuma tokko malee hin baafnu jenna achuma keessa dhaabbatee maal jedhin karakkaramee jedhi gatii kana gadi haa kannasu. Ana gaditti safari noo baaftan kanan fedhu gitti noo baaftan. Gadi nu guddate karakkaraa jedhee dhaabbate amma gaafii gadi kaastan kirikirii jaalladha jettu nutti miijati jettan nuti deebii kunoo qabannee dhufne ulaarra jirra. Ustaaz Sheikh Ibrahim. يا أبو ياسير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا. بقانا قالنا إذا نكم جرتنا قاه. الحمد لله رب العالمين. شيخ إبراهيم قافيك بقى مقالا جاللا كيس جرة. أيه. نمني واي جاللا تكو إرى دبتو نمني سن جاللا قبم وجاللا قبم. Sheetii kana gubbaa gadaa darbuu barbaadaa eeggadha. إلا جاللا قبا جنان. إلا جاللا قبا جنان. Jaalalti kun akka shari'aa islaamaa keessatti gaheen inni qabu gadi aanaadha moo olaanaadha? Jaalaluma wanni jedhamu kun. Rabbiin yeroo uumaa isaa tana jaalala irratti uume hogguu uumaa isaa tana akkasuma waan isirraa eeggamu raawwattee gara fuula isaa deebitellee jannata keessatti jiruu makhluuqaa jaalalaan gooloba. Jaalalli waa hundaaf asaasa akka shari'aadhaatti. MashaAllah. Allahu akbar. Idaanuu galaana guddaa keessa jirraa jechaadha akkas taatu. Waan ajaa'ibaati. Yeroo baay'ee Ustaaz Sheikh Ibrahim nama yeroo dheertuu hojii turedha. Online taatus. Sheikh Ibrahim namni baay'ee yeroo waa'ee jaalalaa kana irraa dubbatan tokkoffaa ni qaanfatan. Lammaffaa jaalala kana wama shari'aa islaamaa keessan jirre akka waan duuriyyoonni qofti dubbatu itti fakkaata. Bakka wama duuriyyoonni qofti keessummeessan
maal jedhani egaa maqaa isaa hin beeku beeytanii ka faranjiin moggaafte kana ani ka Oromoo moggaafte qofan beeka. Fiqirii ka jedhannoo ka Amaariffaan deeman kanan beeka beeytanii Sheekh Ibrahim. My love mu maal jettanii kan Ingilizii kan. Naasirreessaa gaayoonan hin beennelleeni amma gariini. Maa isiniif baay'ee baranne. Bara Sheekh Qaasim faranjii jiraatanullee mana madaamii teenya manuma wanni biyyoota Arabaa kana keessa teenye barataa jirra hanga tokko sinumarraa waan achi gad darbamtu. Tanaaf barnootni waa'ee jaalalaa kun itti qaanfatamuu qabamoo barsiifamuu qabamoo irraa dubbatamuu qabamoo barnoonni irraa kennamuu qabamoo waan kanarraa itti silaa qaanfataniit rakkoo jaalalaa kana keessatti warri muudamee warri irra rakkate warri akkatti dubbatu baafatullee dhabee cinqamaa jiru kanaaf barnoonni kennamuu qaba dhiisuu qaba wanni kuni jettanii yaaddanise. Jaalalli jiruudha. Jaalalli asaasa hogguu jennee jiruu baratuu qaba namni. Akkatti jiraatu baratuu qaba. Namni akka itti jiraatu irraa jireenya sanarraa waan asaasaa hin beekne jiruutu isaan deema malee inni jiruun deemuu hin danda'u, jiraachuu hin danda'u. Fakkeenyaaf jaalalli jiruudha hogguu jaan Khaaliqarraa hanga makhluuqatti akkamitti jaalattee wajji jiraatta? Rabbii kan kee akkamitti ifatta? Akkamitti jaalala isaa argatta? Namni Rabbii isaa hin jabeeffanne hin tiifanne jaalala isaan argatu. Namni akkasuma gartee makhluuqallee hin tiifanne jaalaluma makhluuqaa sanuu hin argatu. Jireenya addunyaa tanaaf wanti nama barbaachisu guutumaa guututti jaalalaatu nama barbaachisa. Jaalalli haasawa nama barsiisa. Jaalalli tarkaanfii nama barsiisa. Jaalalli suuta deemuu nama barsiisa. Jaalalli obsa nama barsiisa. Nama jaalalaa yoo hin taane ati nama jibbaati. Nama jaalachuu yoo hin beekne ati nama jibbuu beeyta jechuudha. Kanaaf dhimma nama jaalalaa tahuu yookaan immoo yoo nama jaalalaa hin taane ati nama jibbaa tahuudha. Nama jaalalaa gaafa taate nama jaalatta namni si jaalata. Nama jibbu hogguu taate immoo namni gartee si jibba. Atillee nama jibbita ati nama jibbaati. Kanaafuu isin yeroonii fi gartee waan kana inna Allah la yastahi min al-haqqi shay. Rabbiin keessan hogguu waan takka uumu irraa dubbatee uumeet irraa dubbata. Akkasumallee irraa dubbatu dhallee hin qaanfatinaa irraa barsiisullee hin qaanfatinaa jechuu. Kuni haqa. Jaalalli haquma haqa wal barsiisu, haqa waliif dhaamu, haqa waliif kennu, haqa waliif qoodu, karaa wal garsiisu, qaanfii waan jedhamu maalirraa akka qaanfatanii fi maalirraa akka hin qaanfanne saaqanii wal barsiisuuni kuni afdala. Namni hangam baratinitti qaanfata hogguu barate immoo itti gammada. Kanaaf cimtanii itti quwattanii itti ilaaltanii itti dubbiftanii barsiisuu qabdan. Engaddallee dubbadheen ture waa'ee jaalalaa. Asumaan gaafii qaxxaamuraa Sheekh Ibrahim. Ustaaz Ibrahim. Isbiro. Bu'aa jaalalaa qabu maalidha? Qoye. Maal jettan? Qoye xumuran. Tun gaafii addaati. Xumuraa kiyya. Kanaaf seera kabaja. Guyyaa Abu Yaasirin fi wahii waa'ee jaalalaa kana ani osoon hin gaafatamin gaafii kana ummata isinirraa difaa godhuudhaaf dubbadheen ture gizeen qilleensa keessan kana laalu. Barsiisuu keessan kanatti yoo xiqqeessanii ilaalan isaantu bakkuma duraan jiru sanitti hafa. Immoo yoo guddisanii ilaalan wanti isin dubbachaa jirtan osoo akka taphaatillee tahee waan guddaadha isaanuma fayyaddi.